السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أركان الترجمة مقالة حرر كيسان نانو جوجل جامتو كان حواسا أدري يوكان حرري ورجامتو جراجو دام بكما خنو علابان أمتا حرري إذا كان فيديو كان كيستي جوجل حرر مالك فكاتو إسندا وجيفنا نفانا ترايسين إنجانا أنا متأكد متأم مكينة سفيتي مقالة غير جاني مكينة سفيتي أبغى تتأكد هاي أكو ما أسرت تكرتن سوران كونياما nyaata yeroo aruuzaa uummanni hararii fayyadamu jaanii marrimaan foon keessa kaa'anii fayyadamu jira. So nyaata mi'aawaadha jaanii osoo agarree nyaanne gaarii eessa jira ni nyaanne. Galma Tu'aa Attaar Raamboo afaan Harariiti. أوكي عادي لكن قافت لي كمان نفود من حنيسة فودي أروز حتى قاف هرب قبل شوس هرب دي قافت من حنيسة تايت بالشتر من خان خجارة هندوتا جر إنديان أركتكتشر إلى خجارة يو فرنجي وانت كنتي قلتي وايسي حضور الخيين دين إنديان أساسي مثلا سنة مسانيت مبارك هايتين جر هرب متاسمو قد خجلت كريشنا أو خجل غانيش تياما مبارك برون جرو أنا تفاري مفهوم بيجي سهارة أوراجة هرجيرة براق رسالة دواس ديجا أكلي في شتو فيها جرح لجرتي قافسا خيت في دمتر أوكي هذا كذا جيجي سوليتي أسيجي هونس أبرفون موجود أوكي خيتيانو أسيتي دروس متشابندر أوكي خيتيانو صدفة بقدر فمي لما داتي ملي هوني كوين نفط جنبي نفتني حدو غير الناس تمشي كوين نفتني يشون كوين خوانة يشون بدون كأماري فعلا نفط جنبي يا مطرينيس نفط يشون كوين نفتني كوين خوانة نبلو مكا مستمي بكون ملك نقص جامو ملك موتيجر بزيفني جاكم كوين ساقط ما أما تدي بدك كيرين هاي خان مثل بنا بفلوس أركان أني أجمع بسني كوبين عربي لا بسني أفهمون أما تدي بس تيجر لا هذا خليست كوبي دكتورة بدون كباني دايركت إنجليز فادا أما تدي بافي أفتح تكتر ببسني جم أفهم رومو كاثوليكوني أمتي كريستيانا برسيسودا ወንጌሉን ነጋ ጃሚ ወንጌሉን ነጋ ጉገቡኒ ከቀለዳ ከተበ ቅዱስ ማቴዎስ አከከተበ ጃሚ ቅዱስ ማቴዎስ አከተ ከተበ በሬሳን አቡነ ጃኮብ በያዕቆብ ጀቹ ብያ ኦሮሞ ሁኑ ወለካረት ከፈ አፋን ኦሮሞ አከሄ
صح. أقوم سجدا جنا ما في قلب لجأ أقوم جرى شهر دينه برا خلاص سديت تمتك أكله كيسرو بادي Ammallee kan itti argamnu mana Haayila Sillaaseen gaafa biyya kana bulchaa ture yeroo Harargee dhufu jiraachaa turedha. Kuni darajaa lammaffaati jechuudha. As keessa meeshaalee adda addaa aadaalee saboota biyya kana keessa jiranii madaaliyaalee garaagaraa waa hedduutu as keessatti argama. Meeshaalee duritti fayyadamaa turan waggoota 700 dura jechuudha. Akkasuma maallaqoota addunyaa guutuu as keessatti argama. Haga xumuraatti hin faana tura. Kun mana sadaffaati. Masaruma Haayila Sillaaseen jiraachaa turedha. Mana kana keessatti meeshaaleen aadaa hawaasa biyya kanaa jiraatan hedduutu argama. Akkasuma meeshaaleen mootummoonni biyya kanaa fayyadamaa turan gaafa amantiin hin jirre wantoota namni gabbaraa turan waa hedduutu as keessatti argama. Kanas daawwachuudhaan nu baanu tura. Manni kuni mana suuraaleeti. Suuraalee harkaan bocamee fi warra harkaan hin bocamin hundinuu jechuudha. As keessatti argama. Namoota biyya kana keessattuu naannoo hara kanatti seenaa qaban hedduu isaanii jechuudha. Suuraaleen isaanii namoota hedduu asitti argamti. Aadaa ibsa. Dhugaa dubbachuudhaaf bakki kun mana Haayila Sillaaseen gaafa biyya kana bulchaa ture yeroo naannoo Harargee dhufu jiraachaa ture mana jireenyaa isaa ture. Amma immoo gara muuziyeemaatti eega deebi'ee waggoota dheeraa muuziyeemii tahee tajaajila bareedaa kennaa jira. Seenaalee hedduu bakka kana dhuftee barachuu dandeessanii.